Harka fuunee Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota chaanaalii holqa barnootaa guyyaa irraa kanas barnoota isin fayyada jee yaadee qabadheetiin isiniif dhufee jira. Barnoonni keenya kan guyyaa irraa akkamitti liinkii sooshaal miidiyaa keenyaa hunda yuutuubii keenya irratti aad godhachuu dandeenya yookaan maxxanfachuu dandeenya kan jiruun isin qabadhee dhufe jechuudha. Yoo isiniif galuu baate kunnootii isiniin garsiisa. Kunnootii chaanaala keenya kana irratti profaayila keenya irratti erga tuunee chaanal kan jiru kana keessa ni tuune jechuudha. Kunnootii iddoo aabaat kan jiru kanarra ni dhufna. Ergasii kunnootii for more information kan jiru kana birarraa eegalee hanga asitti liinkii tiktookii fi ka feesbuukaa ka waa hundaa ka weebsaayitii qabaataniif akkanatti tarreeffachuu jechuudha. Fakkeenyaaf chaanala tokkoon isin garsa hayyuu vaayin chaanalli jedhamu kunnootii chaanala kanarratti al tokkoof yeroo tuutu akkanatti isiniif tarreessa. Asirrattis waa tokkoon isin garsiisuu barbaada. Akkamitti akkanatti chaanala isaa if jalatti akkana maxxansuu danda'e chaanaloota garaagaraa jechuudha. Seenaa ofishaal tuub holqa barnootaatii fi mo'aa jiru kan jiru akkamitti maxxansuu danda'e chaanala kana kan jiruu fi dhiqoo ergachi deemnee wanni inni amma isin garsiisuudhaa dhufe kunnootii aabaat kan jiru iddoo kana jechuudha. Innaa tuuta kunnootii diskiripshin booksii isaa jalarraa eegalee liinkiin tiktook liinkiin yuutuubii isaanii jira. Liinkiin yuutuubii isaanii jira. Ka tiktook ni jira. Ka telegiraamaa ni jira. Ka feesbuukaa ni jira. Ka tiwiicharaa fi ka instaagiraamaa. Inda kunnootii ka weebsaayitii isaatis ni jira jechuudha. Akkamitti kana godhachuu dandeenye kan isin garsiisa jechuudha. Osoo gama hojii keenyaa seenanii duratti namoonni chaanala holqa barnootaatiif haarawaa taatan chaanala keenya sabskiraayib godhaa. Chaanalli kun mallattoolee ajaa'ibaa isiniif qabatee dhiyaachaatii jira jechuudha. Mala ittiin qarshii dalagachuu dandeessanis ta'ee wanta garagaraa qabatee isiniif dhufaa jira. Kanaaf sabskiraayib godhaadha. Isinin ja'a mee gama barnoota keenya haa dabarruun isinin ja'a. Kunnootii chiroomee keessan keessa ni seentan ergasii gubbaa kanatti yuutuub istuudiyoo jettanii ni barreessisan jechuudha. Ergasii yuutuub istuudiyoo keessan keessa salphatti ni seentan jechuudha. Chiroomeedhaan erga seentanii booda kunnootii erga seentanii booda akkanatti isiniif baase jechuudha. Gubbaa iddoo tuqaa sadan kana irra tuquudhaan kunnootii akka koompitaraatti itti fayyadamuu ni dandeessan jechuudha. Sanduuqa kana tuquudhaan kunnootii sanduuqa kanarratti takka tuquudhaan akka inni akka koompitaraatti isiniif balleessu godhachuu ni dandeessan. Kanaaf erga kana gootanii booda kunnootii iddoo kana dhuftanii xuuxanii jechuudha. Iddoo kana ni xuuxan jechuudha. Kunnootii iddoo kana ni xuuxanii isa kana ni xuuxan jechuudha. Ergasii isa kana erga xuuxanii booda salphatti akkanatti isiniif baasa jechuudha. Akkanatti isiniif baasaa jechuudha chaanaalli keessan. Ergasii ammaan tana isin liinkii keessan maxxanfachuudhaaf kan isin dhuftan ichi booda kunnootii beezik info kan jiru kana biraandii bira kuttaniiti beezik info kan jiru iddoo kanarra dhufu qabda. Erga dhuftanii booda gadii kana xiqqishoo kanatti gassiquudhaan iddoo aad liink kan jiru kanarratti al tokkoof ni xuuxan jechuudha. Erga kanatti xuuxanii booda al tokkoof xuuxinaan akkanatti liinkii sanduuqa lama isiniif baasa. Ergasii maal godhuu qabdan? If duuba deebitanii liinkii feesbuuka keessanii dhuftanii koppii gootan. Namoonni liinkii feesbuuka keessanii koppii godhuu hin dandeenye mee kun walaaladhaadhaan isin jira. Kunnootii iddoo kana tuqaa sadan kana keessa al tokkoof ni xuuxan. Ergasii kunnootii gama jalaa kanatti koppii liinkii profaayil kan jiru kana tuquudhaan koppii ni godhatan. Ichi booda dhuftanii iddoo kanatti koppii waan gootan san peesti gootan. Asittis peesti gootan. Achi booda isa gamanaa sanduuqa gamanaa kana akkanatti irraa heexanii jechuudha. Irraa heexanii maqaa keessan itti barreessan. Ankunnoo ammaan tana fakkeenyaaf isiniin garsiisa. Holqa gootanii jidduu muraa gootanii holqa barnootaa gootanii ichi booda godhee isin haa argisiisu. Ichi booda paablish kan jiru iddoo gama gubbaa kanarra paablishii kana ni tuqaa jechuudha. Paablish kan jiru kana ni gartan jeetii yaada iddoo kana ni xuuxan. Achi booda seef isiniif ta'a jechuudha. Achi booda mee dhufnee cheek haa goonuun isiniin ja'a. Chaanala keenya keessa erga dhufnee aabaat kan jiru kana keessa ni galla. Achi booda kunnoo waaw amazing
kunnoo fideeti jira jechuudha. Holqa barnootaa jee liinkiin duraan hin jirre dhufeeti jira jechuudha. Ammoo akkamitti akkana chaanala kanneen kana akkamitti of jalatti maxxansuu dandeenya kan juun isin garsiisa gaammaan tana jechuudha. Kunnooti chaanala akkamitti akkanatti of jala maxxansuu dandeenya kan juun isin garsiisaa jechuudha viidiyoo jidduudhaan. Egaa kunnooti kanaas ni dhuftan idduma san keessa xiqqoosii as ni deebitan jechuudha. Brand account kan juu kana bira ni dhuftan jechuudha. Ichi booda kunnooti light jalqaba kanarra ni dhuftan jechuudha. Kunnooti iddoo kanarra jalqaba kanarra duraan as keessa ture basic information kunnooti amma as keessa dhufnaa jechuudha. Achi booda kunnooti dhufnee asirrattis wanni nuti raawwachuu qabnu kunnooti isa kana xuu qabna maayis add section kan juu kana ni xuuxan jechuudha. Iddoo kanarrattis yoo warri isin hin galiniif kunnooti jalqaba as keessa turre jechuudha. Amma iddoo kanarra ni dhuftan jechuudha. Iddoo kanarra ni dhuftan jechuudha. Ichi booda add section kan juu kana xuuxanii jechuudha. Ichi booda gadi deemtanii iddoo kana xuuxan jala feature channels kan juu kana xuuxan jechuudha. Erga xuuxanii iddoo kanarratti iddoo section title kan juu kanarratti chaanala kiyya subscribe godha jettanii barreessan. Chaanala keenya sub godha jettanii barreessan. Ichi booda iddoo kanarratti ammaasis sarchii kanarratti wanni isin barreessitan kunnooti iddoo kanarratti maqaa chaanala maxxansuu feetanii san sarchi gootan. Anamma hayyuu vaayinii mee viiyoo maxxansa hayyuu vaayin yeetiin sarchi godha. Achi booda jalqaba naafi fidaa jechuudha. Kunnooti hayyuu vaayin godhee gisee sarchi godhe naafi fidaa jechuudha. Achi booda wanni isin godhuu qabdan gaama iddoo kanarratti kunnooti sanduuqa kanarratti al tokkoof ni xuuxan right ni gootanii jechuudha. Achi booda kunnooti gama gadii kanatti dan kan juutu argama. Danni kanarratti al tokkoof ni xuuxan. Achi booda kunnooti waa tokko qofaatu isiniif hafe jechuudha. Achi booda publish kan juu qofa ni xuuxanii jechuudha. Publish kan juu kana erga xuuxanii mee chaanala keenya deemee isin argisiisu akka jala maxxane. Achi booda kunnooti chaanala keenya keessa ni seennaa jechuudha. Kunnooti jalatti maxxaneeti jira. Inni duraan hin jirre jala maxxanee jira. Kunnooti barreeffamni nan godheessanis kunnooti iddoo kanarratti chaanala keenya sub godha. Home kan juu kana jala seenne kunnooti akkanatti isiniif fideeti jira jechuudha. Duraan akkana hin turre jechuudha. Kunnooti isiniif fideeti jira. Chaanala keenya sub godha jettanii hedduu akkanatti of jala maxxansuu ni dandeessan. Egaa daawwattootaa fi kabajamtoota keenya barnoonni keenya kan guyyaa irraa kana ture. Yeroo teessan qaalisan nuu dhiiftaniif hedduu galatoomaa isin jaalladha isin kabajna. Yoo viidiyoon kun isinitti tole like godhaadha. Share godhuudhaas gaa sirraa kajeella nagaa naaf tura. Amma viidiyoo bareedaa fi miidhagaa walitti deemnutti bye bye.